دبي كان بيكان ددي بسجما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نندي بي فيديو لما فا قوياتي قاتكالي لما اللي ورابين بيكو ونندي بي في كومي أدى تجرى كومين كوني channelي سبب channelي كوتي كوبي رايتي دامنا مني الأول كبتي وان تكو جر إجول لي أن channelي كان كو أكاونتي ساتو كفر كان كب مبيكو إيميلي كو أن مبيكو ماليغا يوتيوبي أن مبيكو pages anamiti kan hordofuu ijoolleedhaa fi namoota adda addaa walii jaarinaa to'ata akka inni irratti sasiifachi jedhee namnis waan adda addaa irratti gonne ijoollee to'ata malee anamiti jechuun isinitti machuuf. Inni lammaffaa immoo guyyaa wanti har'a waraabe suni ijoollee waggaa 21 booda dhalatan yookaanis immoo achi booda sadarkaa waa yaaduu hin ga'in waggaa 30 ta'u akkamitti raayyaanii waan akkana jedhee maqaa amantii keenya nu dhahee warra waa jedhuufi yaada haa ta'uufi malee deebii miti inni humti nuyyuu. Yaada akka inni ta'u maalinni gaafa sana keessa maaltu ta'e akka namni jechuu yaadatu. Maaltu ta'e ture jechuu akka namni of duuba deebi'ee waan ta'e ture sana yaadatu gochuudhaaf waan sana waraabe. Wanti waan sana waraabeef akkuma ammas immoo dabalataa Norweetu duula wayii gaggeessaa turte gaafa sana keessa. Maqaa biyyaa dhawuun illee silaa gaarii miti haa ta'u malee immoo akka ifa namaa ba'uuf yoo of duuba deebitanii namoota adda addaa waan kamiseetti hojjetame waan gaafa sana Harargee bahaa keessatti hojjetame waan gaafa sana Jimmaan keessatti hojjetame yeroo tokkicha immoo duulattiin waan yeroo sana quraana irratti hojjetame akka namni adda baafatuu fi waan sana keessa hadhas yonni sun yoo ta'ee jiraate akka taasamuu dhiisuun qabu inuma haasa'ama dirqama akki sun taanaan jechuudha. Duula ergamaa rabbii irratti gaggeeffamaa ture sanaan wal qabateeti yeroo tokkicha ummanni wal fakkaataan siyaasaanis haa ta'u maalis haa ta'u nurratti duulaan akka sanatti haasa'uun dirqama ta'e jennaan haasofne. Inni lammaffaa immoo sababni maqaa ulamoota keenyaa garii maqaa dhoofneef maaliif beeytanii silaa namni waan jechuu haqa godhatu jara jechuufi. Fakkeenyaaf sheeka keenya kanan dhaqee bira buluusaa sinii hime sheemusaa so'aalaatu na dhorkuufis dhiisi waan akkasii akkana siyaatti natti makaa. Takkaa takkitti jaraa maqaa dhawura mana maa dhawura geessaniitu sin maqaa garee dhahu takkaa jara maqaa abaluu akkana jedhu takkaa sheemini biroorraa isaanii adabaan toftaadhaan malaan waa deebisuu malee hin dhageenye bara. Ulamaa baay'ee sheeminiin qofaa miti. Namootumti baay'een irra caalaa warri fahamii waa fahamee jedhu maqaa namaa irratti duula haajaa jiran qaban haajaa islaamummaa barsiisuu malee silaa namoota akkanaati namni waamee gaafan dogoggoree jedhe mucaa bakka kanaatiin dogoggorti naan jechuu akka godhatu jara. Sheekuti annaqee bira bubbulee beeku kana jaratu bakka kanaatiin dogoggorte Dr. Jeelaantu jiraas kan wajjiniin jiru halkanii guyyaa falka waamee kottu bakka kanaatti akkanatti malee akkanatti hin jedhin bakka kanaatti malee akkanatti hin godhin naan jechuu akka godhatu jara kana. Shabdu Lateef sheekutu maqaadha hin finne meeqa maa sheekuti ani yoo xiqqaate kompiitara kanarraan nama 200 sheekutii 200 fi Oromiyaa keessaa gara 236 maaltu na bira jira teessoo isaaniitii wajjiniin. Kanaaf sheekutii 2-3 fuuldura bahanii asiifachi jedhanii namni haqqiin godhatu hoo jara kanaa jechuudhumaaf. Inni kaanis haqqiin qabu jechuuf miti adabaan hin deemin jechuuf malee adabni isaa maa inni akka nasihaa islaamaatti yoo dhuguma rabbiif jecha ta'e akka nasihaa islaamaatti ilaamee nashiidaan akkanatti malee akkanatti hin jedhamu hammana malee hammanni hin jedhamu daangaan rabbi asitti dhaabata akkanatti malee kanan dabarfatiin kanan dhiisin kanan hojjetiin kanan dhiisinis laa ta'e wallahi waa tole wajjin waan tokko kaddamna akka mana tokko ijaarra namni mana tokko ijaaru immoo citaa waliin saamuu jedhama. Kanaaf nashiidaan immoo yoonuu namni dhiises naman dhiiftu bu'aa ajaa'iba rabbiiti. Maal inni uumama artiidha nama keessatti uumamtee jirti. Uumaa kanatuyyuu akka isiin karaammayne gochuun walirkatti qabuun hayyooma osoo hin taane hayyooma qofa osoo hin taane beekumsa amantii gaafatti. Kanaaf beekaarraan fagaannu nu. Kanaaf du'aatarraan fagaannu nu. Du'aata hedduu dhahan wajjiniin jirraa hin gaafanna bakka kanatti hin dogoggoree laata. Waan barreessinee isinii dhiyeessinu gizee meeqa barreessina seetan. Wallahi rabbumaa qofa beeka. Hedduu barreessinee kaanee kaan abbaasaa guurree shakkinee ilmiitti barbaannee beekaatti barbaannee yoo isin galmanuu dha'uu dhiifte fuunee kan marree abbaasaa lafa keenya malee gad hin baafu. Kanaafi waajjiraaf osoo hin taane namatu lamatti bahee yookaan sadiitti bahee adda baheef osoo hin taane jiraatullee manatti ol gallee wal dhaannanna yoo dhukkuba qabaanne
manatti ol gallee wal dhaallanna. Kanaafi ulamoota garii namoota akka kanatti taa'ee uummata darasaa barsiisaa jirutu anaaf akka sheekotii maqaa dha'ee kanatu na waamee kottu naan jedhees nasihaanaa gochuu haqa godhata malee abbumti barbaade ka'ee fuulduree jiraadhaaf jennaanii akkamitti isaa ta'a akka islaamaatti jennaanii moo'eenyuun irraa yoo nan fudhadhala. Islaamummaan akkana jedha ati immoo akkana jette isumaayyuu immoo miidiyaatti achi dubbatame malee anatti miti kan dubbatame. Inni isaanitti taasise yookaan namoota tokko taasise miidiyaa miti baraana. Ana miti ni mulaahabaata yookaanis immoo wanni jiru yoo ana ta'e ana waamanii na rukutachuu haqa qabu. Lafa na godhatanii narra deemuu haqa qabu. Anatu jedhee beeka. Mirga isaaniiti. Maadaam maaliif jennaan ana sababa kan koo diiniin hin badu abadan. Rabbiin kan koo hirkoodha inshaallah. Rabbiin hirkoonaa ta'a. Ittiin jedhee Rabbiin irratti walii gallaan barsiira rakkoon tokko yoo hin jiru. Inni kan maayyimoo inni hin barbaadu. Islaamummaa qofitti barsiifnaanoo hin ga'a. Maqaa garee maqaa kanaa maaltu fide? Maal Islaamummaa qofitti isa haqiiqaa isa dhugaa sana qofitti ta'anii barsiifnaan maabaraa miti innoo afaan keenyas noo walii galla manni keenya immoo bal'aadha. Manni keenya bal'aadha bar nama hunda ol galcha. Sababni nuu gaafa keenya dheeressinee hulaa keenya dhiphifnee deemnuuf maalinni jechuudhumaaf hanga sana dubbadhee malee waajiraannaanii miti jechuudhumaaf namatiyyuu keessaa fottokfatee fudhatee asiif achi baafi dubbituyyuu adda namaan baane fan adda namaa baasuufani salaamullahi alaykum wa rahmatuhu minhu wa barakaatuhu.